Kenna tajaajila mootummaa si'eessuu fi ammayyeessuu iddoo hojii mijataa uumuun murteessaa ta'uu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa himan. Gamoon bulchiinsaa godina Shawaa Bahaa tajaajila adda addaatiif ooluu bakka aangoonni mootummaa olaanoo fi keessummoonni biroo argamanitti eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'e. Sagantaa eebbichaa irratti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa dabalatee Afayyaan Ittaantuu mana maree bakka bu'oota uummataa Adde Loomii Badoo fi aangoonni mootummaa olaanoo fi keessummoonni kabajaa biroo argamanii jiru. Saganticha irratti haasaa kan taasisan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo godinichi carraa misoomaa guddaa qabaatus iddoo hojii mijataa kan hin qabnee fi seektoroonni godinichaa iddoo garagaraatti faca'anii turuun baasii garagaraatiif saaxilamuu ibsanii godini Shawaa Bahaa godina qabeenya guddaa qabu, misooma carraa guddaa qabu, waan oomisha gabaa dhiyeeffachuudhaaf carraa guddaa kan qabu, qabeenya bishaanii haala qilleensaa oomisha kamuu oomishuu danda'uu fi taa'umsa lafaa qonnaaf mijataa kan ta'e kan qabu godina waa hundaan badhaadhe godina hawwata turizimii guddaa qabudha. Godina bu'uuraalee misoomaa hedduu godina qabudha. Godina bu'uuraalee misoomaa kan naannoon nu deeggaruun kan federaalaan hojjetamu koriidarii jiddugala diinagdee kan ta'e fakkeenyaaf daandii ekspreesii Moojoo Hawaasaa Finfinnee Adaamaa Awaash kan qabdu, windi faarmii gurguddaa kan qabdu, hidha bishaanii akka qooqaa kan qabdu, godina magaalaa gurguddoo akkuma naannootti jiran keessatti godina argamtudha. Kun immoo qabeenyi fi humni dhabame osoo hin taane yaada dhabuurraa kan maddeedha jedhan. Godinni carraa kan hunda osoo qabduu waggaa hedduuf rakkoo waajjiraa keessaa kan ture seektoroota godina keenyaa gubbaa bokkaa jalaa dhoqqeen ta'anii hawaasa keenya tajaajilaa turan, hawaasa tajaajiluudhaaf mijataa kan hin turre magaalaa guddoo fi miidhagduu keessa jiraachuu keenya malee itti fayyadamni teekinooloojii keenyaa fi tajaajila uummata keenyaa kan ture baay'ee harkifataa fi duubatti hafaa kan turedha. Seektoroonni 10 ol kiraa gamoo keessa kan turan waggaatti yoo xiqqaate miliyoona 52 kan kafalan, kiraa keessaa galma adda addaatiif fayyadamaa turre kan hin qabne isaaf yoo xiqqaate waggaatti miliyoona 15 ol godina baasaa turedha. Amma yaadama ida'amuutiin kana seenaa gochuun danda'amu eeranii gamoon bulchiinsaa godina Shawaa Bahaa guyyaa kana eebbifames seektaroota 17 ol kan qabaatuu fi teekinooloojii qabaachuu qabu hundaa kan guuttate ta'uu dubbatan. Gamoon kun lafa hektaara kaarimeetirii 3,800 irratti kan qubatee fi seektaroota 17 ol kan qabate. Gamoon kun tajaajila mootummaan uummataaf kennuuf karaa guutuu ta'een kan saffisiisuu fi karaa teekinooloojiitiin aanotaan kan walitti hidhu. Gamoon kun guutummaan guutuutti teekinooloojii hundaan kan deeggarame, iddoo leenjii adda addaaf kan oolu, iddoo biizines koomershaal ta'e kan qabu, hojiiwwan mijataaf kan ta'ee fi mana kitaabaatii fi dhimmoota adda addaa kan guuttatedha. Keessumaa kabajaa ta'uun haasawaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa Itoophiyaan qabeenya uumamaa aadaa dilbii qabdu biyya seenaa injifannoo yeroo dheeraa qabdu ta'uu himuun haa ta'u malee sirnoonni durii biyya kana hiyyummaa keessaa baasuu hin dandeenye jedhan. Mootummaan jijjiiramaa gama siyaasaan cabiinsa siyaasaa wallaanuun biyya diigumsarraa baraaruu himan. Biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatudha. Aadaa dilbii biyya qabu, biyya seenaa injifannoo bara dheeraa qabu. Haa ta'u malee sirnoonni dabareedhaan biyya kana bulchaa turan carraa kanatti fayyadamanii uummata keenya hiyyummaa gadadoo keessaa baasuu hin dandeenye. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu biyya rakkoo walxaxaa akkanaatiin sakaalamtee turte, deeggamuuf fiixeerra geessee turte. Kanarraa baraaruudhaan injifannoo biyya kana keessatti galmaa'ee hin beekne galmeessee turee jira.
mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf sadarkaa gandaatti tajaajila iddoo tokko masoo babal'isaa jira kan jiran obbo Kaffaaloon hawaasni hedduma jirutti tajaajila si'ataa fi dhaqqabaa akka argataniif tajaajilli eegalamee abdii dhalootaa ta'ee jiras jedhan. Hojiin godinni Shawaa Bahaa gama kanaan eegalees fakkeenyummaa gaariin kan ka'u ta'us kaasanii jiru. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu mootummaa gandaa ijaaree yeroo jalqabaatiif ummanni keenya qe'ee isaatitti tajaajila si'ataa fi ammayyaa ta'e akka argatu taasisuudhaan ummanni keenya tajaajila barbaacha qe'ee isaatirraa fagaatee rakkoo adda addaatiif akka hin saaxilamne taasisuun danda'amee jira. Dabalataanis magaalota naannoo keenyaa fi aanota hunda keessatti giddugala tajaajilaa kana jalqabsiisuudhaan uummanni keenya tajaajila si'ataa fi hawwatamaa ta'e qulqullinaan akka argatu taasisuudhaaf imalli jalqabame kan abdii namatti toru ta'uu kaasuun barbaada.